Jahal ittisaruba mujhe amat mujhe wayya disire amalle man ali ajidute dabne wayde fasatu damne hakamidu ibro tamam. Shama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya sadaasa 18 bara 2023 qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti woboon waraana mootummaa Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti waraanni mootummaa qonnaan bultoota 4 ajjeesuun dhaga'ame. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii irraa wobootti makaman. Yaaliin ajjechaa hoogganaa ABO irratti raawwatamuun himame. Addi Bilisummaa Oromoo yaalii ajjechaa fi reebicha hamaa kana balaaleffachuu ibseera. Sudaanitti gareewwan riphee loltoota 2 waraana biyyaa waliin hiriiranii loluuf walii galan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti waraanni Bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni Bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Bilxiginnaa araara dahoo godhachuun maqaa sakatta'aan bobbaafamanii uummata dararaa irratti tarkaanfii fudhachuu jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa sadaasa 16 bara 2023 waraanni Bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa Oromiyaa Cibraan hambaa aanolee godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Wataaroo Diinoo bakka addaa Balcii jedhamutti waraana Bilxiginnaa maqaa araaraa dahoo godhachuun sakatta'aa woboo jechuun bobba'anii daandii guddicha Adaamaa fi aanaa Martii magaalaa Abboomsaa wal quunnamsiisu irratti haxxee itti hidhuudhaan tarkaanfii fudhateen loltoota Bilxiginnaa 23 battalatti ajjeesuun 11 ammoo madeessee jira. Loltoota sirnichaa lubbuun darban sana keessaa 17 battaluma dirree lolaa irratti du'uun magaalaa aanichaa iddoo addaa Karchallee cinaa laga Arbaa jedhamutti awwaalamaniiru. Loltoota 11 madaa'an keessaas loltoota 8 ammoo mana yaalaa mooraa Martii jedhamu keessatti osoo yaaliin godhamaa fi jiruu du'u odeessi keessoo isaanii nu qaqqabee ni addeessa. Waraanni mootummaa kallattii adda addaatiin lola woboo waliin geggeessuun mo'amaa kan jiru yommuu ta'u, innaa lola irratti mo'amanis hawaasa nagaa hidhuu fi ajjeesuu akka hammeessan maddeen keenya dabaluun himaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Ambootti waraanni mootummaa Bilxiginnaa qonnaan bultoota 4 ajjeesuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa gama tokkoon araara jechaa gama biraatiin ammoo humnoota waraanaa isaa guutuu Oromiyaa keessa bobbaasuun ilmaan Oromoo haala suukkanneessaan ajjeesuu irratti argama. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa sadaasa 17 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Kaarraa bakka addaa Shammaa jedhamutti humnoonni mootummaa kunneen namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya saamuu maddeen keenya himaniiru. Namoonni haala suukkanneessaan ajjeefaman kunneenis tokko obbo Nagaasaa Itichaa abbaa maatii 4, 2 obbo Katamaa Dandeessaa abbaa maatii 9, 3 obbo Milkeessaa Shannanaa abbaa maatii 12 fi 4 obbo Toleeraa Baacaa abbaa maatii 4ti. Ajjechaa kanaan cinatti waraanni Bilxiginnaa kunneen horii uummataa 40 ol ta'an ooffatanii deemuun himameera. Saamichii fi dararaan waraana mootummaan uummataa Oromoo irratti raawwatu yeroo kamiyyuu caalaa cimee jiraachuu isaaf taateen kun agarsiistuudha jechuun maddeen keenya himaniiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti waraana Bilisummaa Oromootti makaman. Ilmaan Oromoo qawwee Bilxiginnaa baachuun sirnicha tajaajilaa turan hedduun hammeenyaa sirnichaa waan baraniif gara mooraa qabsoo Bilisummaa Oromootti dabalamuun qabsoo saba isaanii finiinsuu irratti argamu. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa jechuunis gaafa sadaasa 16 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii mooraa waraanaa Bilxiginnaatii ba'uun guyyaa har'aa gaafa sadaasa 18 bara 2023 aanaa Laalloo Assaabiitti waraana Bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Loltoonni Bilxiginnaa duraanii kunneen qawwee AKM Turkii 1, Dachaatu 1, boombii 4, rasaasaa 260 fi hidhannoo fudhachuudhaan dantaa qabsoo Bilisummaa Oromoof galii taasisanii jiru. Kana malees simannaa ho'aa woboon taasiseefitti kan gammadan ilmaan Oromoo miseensa waraana Bilxiginnaa duraanii kunneen gochaa badii sirnichi uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru keessatti hirmaachuu isaaniif hawaasa Oromoo dhiifama gaafataniiru. Ormaaf duuluu fi aangoo nama tokkoof loluun nu ga'aa kan jedhan ilmaan Oromoo sabboonummaan itti dhaga'ame kun Oromoota meeshaa Bilxiginnaa baatanii aarsaa hin malle kaffaluuf deemaa jiraniin daandiin keessan sirrii miti qawwee fi hidhannoo keessan waliin koottaatii waraana Bilisummaa Oromootti makamaa jechuun dhaamsa dabarsaniiruufi. Yaaliin ajjechaa hoogganaa adda Bilisummaa Oromoo irratti raawwatamuun himame. Addi Bilisummaa Oromoo yaalii ajjechaa fi reebicha hamaa kana balaaleffachuu isaa ibseera. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa sadaasa 18 bara 2023 baaseen
reebicha ulfaataa fi yaalii ajjechaa hoogganaa fi qabsaa'aa buleessa irratti raawwate balaaleffateera. Hoogganni ABO miseensi shanee gumii sabaa ABO duraanii Jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo biyya lammummaan keessa jiraatan Noorweey biyya Dimookiraatawaatti mana jireenyaa isaaniitti qaamota ammaaf eenyummaan isaanii hin ifoominiin reebichi ulfaataan yakki namoomaa yaaliin ajjechaa irratti raawwatamuu yeroo dhageenyutti rifaatuu guddaatu nutti dhagahame jechuun ibse ABO'n. Dr. Daggafaa irratti reebichi ulfaataa fi yaaliin ajjechaa kun ukkaamsitootaan kan raawwatame Sadaasa 17 bara 2023 jimaata ganama sa'aatii 11tti mana jireenyaa isaanii keessatti erga ciree nyaatanii booda. Namoonni lakkoofsaan 4 ta'an ibsaa manaa fi neetworkii erga irraa kutanii booda yeroo Dr. Daggafaan ibsaa manaa ilaaluuf balbalatti gadi bahan namoota lakkoofsaan 4 ta'an ibsaa manaa fi neetworkii erga kutanii booda yeroo Dr. Daggafaan ibsaa manaa ilaaluuf balbalatti gadi bahan namoota 4 keessaa 3 fuula golgatanii of haguuganii kan jiran yoo ta'u inni tokko ammoo nama adii fuulli isaa godaannisa qabu akka ta'e barameera. Erga manatti itti seenanii ukkaamsanii booda reebicha hamaa irratti raawwataniin garaan ciibsanii lafarraa harkisuun harka isaaniin duubatti micciiranii cabsan. Dhukkubbii itti dhagahameen sagalee dhageessifnaan ukkaamsitoonni kunneen baqatanii akka biraa bahan mirkaneeffanne. Dr. Daggafaan yeroo ammaa kana akka hospitaalatti geeffamanii wal'aanamaa jiran caasaan dhaabaa Noorweey nuuf himaniiru jechuun haala isaa irratti argamanis himeera ibsi ABO kun. Dr. Daggafaan bara jireenyaa isaanii guutuu barnootaanis ta'ee sabboonummaadhaan nama toora duraa turanidha. Barnootaan hanga sadarkaa dooktaraa eegumsa fayyaa yookaan meedikaal dooktarii ga'uu irraa darbee sadarkaa biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbata eegumsa fayyaa isaan gafaa kan ta'e hospitaala Leencaa Gurraachaatti hoogganaa hakiimotaa fi sagantaa eegumsa fayyaa ta'uun tajaajilaniiru. Dr. Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo sadoo kanaan utuu hin sobamin yeroo waamichi qabsoo bilisummaa Oromoo isaan waamtetti jireenyaa fi taayitaa kana fakkaatu otoo dantaa hin kennin waraana bilisummaa Oromoo waliin bosona Oromiyaa seenanii ogummaa isaaniin qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamutti makamuun miseensa leexaa irraa hanga hooggana dhaabichaatti dirqamoota dhaabni isaanitti laate adda durummaan nama bahataa turanii fi jiran hooggana dhaabaa akeekaa fi kaayyoo irbuu itti seenan osoo hin sharafne umurii maanguddummaa isaanittis gumaacha qabsoo isaan irraa eegamu nama taasisaa jiranidha. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n yakka namoomaa reebichaa hamaa yaalii ajjechaa hooggana ABO miseensa shanee gumii sabaa ABO duraanii Jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo irratti raawwatame gadi jabeessee balaaleffata duras dhaabbata. Mootummaan Noorweey biyya isaa keessatti lammii isaanii miseensa keenya roorriftootaan yakki ulfaataan kun guyyaa saafaa irratti raawwatame qoratee bu'uura qorannoo isaa akka ifoomsuu addi bilisummaa Oromoo ABO'n gaafateera. Dhumarratti yakki namoomaa hamaan reebichi ulfaataa fi yaalii ajjechaa hoogganaa ABO miseensa shanee gumii sabaa ABO duraanii Jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo irratti raawwatameef miseensonnii fi deeggartoonni ABO akkasumas uummanni bal'aa Oromoo keessaa fi alaa dabalatee kanneen nagaa fi diimokiraasiitti amanan hundi akka balaaleffatanii fi dura dhaabbatan waamicha keenya taasifna jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa kanaan waamicha ilmaan Oromoo maraaf dhiyeesseera. Sudaanitti gareen riphee loltoota lama waraana mootummaa wajjin hiriiranii loluudhaaf walii galan. Sudaanitti gareewwan riphee loltootaa kan bulchiinsa Daarfur keessa socho'an waraana waliinii biyyattiitti geggeeffamaa jiru irratti raayyaa ittisa biyyattii maddii hiriiranii loluudhaaf walii galuun ibsame. Gareewwan riphee loltootaa waraana biyyattii waliin hiriiruun dhaabbata Rapid Support Force loluudhaaf walii galan kunneenis garee sochii bilisummaa Sudaan SLM fi sochii haqaa fi walqixxummaa GEM kan jedhamanidha. Gareewwan finciltootaa lamaan kunneenis kan jedhan humni dafee qaqqabaa Rapid Support Force kan waraana biyyaa waliin wal lolaa fi duguuggaa sanyii raawwachuun himatamu bakkeewwan garaa garaatti injifannoo gonfachuu ibsaa wayita jiruttidha. Dursaan riphee loltootaa Jibriil Ibraahim BBC Newsdaytti akka himanitti sababni isaanii namoota nagaa haleellaa Rapid Support Force miidhamanii fi jiran awwaalaa jiru jedhan. Dursaan riphee loltootaa Jibriil Ibraahim BBC Newsdaytti akka himanitti sababni isaanii namoota nagaa haleellaa Rapid Support Force miidhamanii fi miidhamaa jiran awwaalaa jiru jedhan tiksuufidha. Itti dabaluunis murtee waraanaa biyya maddii hiriiruudhaan loluuf taasifame kun salphaa hin turre jedhan. Dursaan sochii walqixxummaa fi haqaa GEM kun akka jedhanitti waliigaltee kanarra gahuudhaaf baatii 7 itti fudhateera. Garee riphee loltootaa GEM fi waraana biyyattii gidduu walitti dhufeenyi gaariin hin turre. Lola gidduu isaanii tureen obboleessi Ibraahim yeroo dursaa garichaa ture waraana biyyattiitiin ajjeefame. GEM fi gareen riphee loltootaa kan biraan SLM gara waraanaatti kan seenan bara 2003ttidha. Mootummaan hawaasa gurraacha naannichaa irratti loogii taasisaa jechuun Daarfur keessatti qabsoo eegalan. Mootummaan Sudaan ammoo milishoota Arabaa qacaruun humna dafee qaqqabaa bobbaasee ture. Waraana milishoota Arabaa mootummaadhaan deeggaramanii fi riphee loltoota kanneen lamaan gidduutti waraana Daarfuritti geggeeffames duguuggaa sanyii jaarraa 21ffaatti jalqaba raawwatamee jedhamee ture. Waraanni Mohammad Dagaaloo dhiheenya magaalaa biyyattii guddoo lammaffaa kan taate Nyaalaa dabalatee magaalota Daarfuritti argaman hedduu to'ateera. Torban darbee keessatti deeggarsi dafee qaqqabaa Rapid Support Force
namoota Araba hin taane dhibbaan lakkaa'aman lixa Daarfuritti ajjeesuu ilaalchisee gabaasaaleen bahanii turan. Garichi garuu ajjeechaa kana keessaa harka akka hin qabnee fi namoonni kan ajjeefaman walitti bu'insa gosaatiin jedhe. Gareen warra riphee loltootaa GM fi SLM ibsa waraanaa biyyattiitti makamuu ittiin ibsaniin waraana waliinis irratti ejjennoo walabummaa jijjiiruun adda kamiinuu duula waraanaa biyyattiitti makamuudhaaf kutannoo qabnaa jedhan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Jaal itti saaroo baa mujee